Tajaajila odeeffannoo fi basaasaa Israa'el kan ta'e Mossad waggaatti baajeta Ameerikaa doolaara biliyoona 2.73 ramadamaa fi hojjettoota 7,000 ol biyyoota addunyaa garaagaraa keessaa kan qabu Mossad haleellaa Hamaas bara kanaa hambisuu hin dandeenye jechuun qeeqni guddaan irratti ka'ee jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Dhaabbata odeeffannoo Israa'el Mossad maaliif haleellaa Hamaas Israa'el irratti dabarsee tilmaamuu dadhabe? Mossad mootummaa Israa'eliifis ta'e lammiilee Israa'el biratti dhaabbata basaasa akka agartuu jaasaanitti eeggatanii fi itti abdatanidha. Erga akkas ta'e ammoo maaliif Mossad riphee maaliif dursee haleellaa Hamaas kan irratti dammaquu dadhabe? Mossad itti gaafatamummaan isaa basaasa diinaa walitti qabu, hojii dhoksaa, shiraa fi farra shororkeessummaa dhimma Israa'el irratti deemaa jiru dhaabbata saaxiluudha. Daayirektarri Mossad kallattumaan muummicha ministeera biyyattii qofaaf deebii akkasumas ragaa kan dhiyeessudha. Mossad baajanni waggaa tokko keessatti kan ramadamuuf maallaqa Israa'eliitiin sheekilii biliyoona 10 yookiin doolaara Ameerikaa biliyoona 2.73 kan ramadamudha. Dabalataanis hojjettoota lakkoofsaan 7,000 biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti ramaduun icciitii fi odeeffannoo funaanaa kan oolanidha. Kun ammoo Mossad dhaabbilee basaasa addunyaa gurguddoo keessaa tokko akka ta'u tilmaamni itti kenname ture. Mossad akka lakkoofsa faranjoota muddee 13 bara 1949tti muummee ministeera duraanii Israa'el David Ben irraa mirkana argachuun inistituutii qindoomina giddugaleessaa ta'uun hundeeffame. Akkasumas tajaajila basaasa nageenya waraanaa yookiin aman, tajaajila nageenya biyya keessaa yookiin shimbeetii fi kutaa siyaasa biyya alaa waliin qindoominaan hojjechaa ture jira. Gama nageenya lammiilee Israa'eliitiif Mossad ni jira. Kunis CIA waliin kan walgituudhaas jechuudhaan lammiileen itti dhaadataa turanii jiru. Haa ta'u malee loltoonni Hamaas baay'inaan lakkaawwaman daangaa ce'anii magaalota Israa'el seenuun bakka waraanaa rukutuu danda'uun isaanii salphaatti dhaabbata odeeffannoo Mossad naasisee jira. Haleellaan hanga kanaa yeroo Hamaas Israa'el irratti gaggeessitu dhugumaan Mossad maal gochaa ture inni jedhu gaaffii kaasee jira. Gaaffiin kun caalatti kan nama dhibu dhaabbata basaasa guddaa Israa'el kan ta'e Mossad teeknooloojiiwwan basaasa bal'aa kan qabuu fi yeroo dheeraaf odeeffannoo funaanuuf gareewwan hidhattoota warra Falastiin keessaas qabu. Maqaan isaanii Mooles jedhamu odeeffannoo fi shira warra Hamaasii fi Falastiin irraa funaanuun Israa'eliif dabarsanii kennan irraa odeeffannoo akka dhabe himama. Mossad hojii neetworkii akkasii irratti odeeffannoo bal'aa Mooles yookiin basaastota warra Falastiin wajjinis hojjechaa ture jira. Haleellaan guddaan lubbuu namaa galaafatu akkasii loltoota Falastiin yeroo tokkotti waraana lafoo, waraana qilleensaa fi galaana irratti bananiin osoo Mossad fi tikni nageenya biyyattii hin hubatin hafuu hin qabu ture. Garuu sun hin taane. Meeshaaleen basaasaa fi hordoffii Israa'el baay'een isaanii teeknooloojiidhaan kan fagaatanidha. Haleellaan kun osoo hin raawwatin kanas salphaatti ittiin beekama ture. Amma garuu fashala'anii jiru. Antooniyoo Liwistiin barreessaa kitaaba dhiheenya kana teeknooloojiiwwan basaasa sadarkaa olaanaa Israa'el keessa jiran gadi fageenyaan qoratu turtii miidiyaatii RT World wajjin taasiseen maqaa dhaabbatichaas ta'e mootummaa Israa'el qaaneessanii jiru jechuun ibse. Meeshaaleen waraanaa akkasumas teeknooloojiiwwan odeeffannoo Israa'el waggoota darban keessatti sadarkaa guddaarra gahee ture. Garuu industirii meeshaa waraanaa Israa'el guddachaa jiru irratti rakkoo guddaa akka qabu nan shakkaa jechuun barreessaan kun kan dubbatu. Itti dabaluudhaanis biyyoonni warra lixa guutuun Israa'el deeggaraa waan jiran fakkaata. Meeshaa waraanaa bituun deeggarsa taasisaa jiru. Kanaan ammoo Israa'el gara jabummaadhaan Gaazaa balleessuu ishee raggaasisuu barbaadu jechuun kan dubbatu. Mootummaan Israa'el kufaatii fi laafina Mossad ifatti akka jalaa bahu hin barbaadu. Dabalataanis Hamaas haleellaa jabaa akkanaa kana ni raawwata jedhee abdii hin qabu ture. Yaadni tokko tokko akka kaa jirutti ammoo Hamaas humni Gaazaa waggootaaf laafaa ture. Israa'el irratti haleellaa hamaa akkasii banuuf humna isaa gituu hin qabu. Garuu balaa guddaa kana duuba Liibaanos keessa kan socho'u waraanni Hizbollaa fi mootummaan Iraan harka keessaa qabu jedhamee jira. Yaadni inni kan biraan immoo Israa'el qabeenyaa fi humna Hamaas beekuu dadhabdee jirti kan jedhudha. Barreeffamni Washington Post tokko akka ibsutti ammoo Israa'eloonni jibba hamaa waraanni Hamaas dhiyeenya kana sochoosaa ture beekuu
qaban ture jechuun ibsee jira. Falastiin waggoota hedduuf haleellaa Israa'el gaggeessaa jirtu qolachuuf dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi guutuu addunyaatti ijjechaa turte garuu kan deebii laateef hin jiru. Kanaaf haleellaa sodaachisaa fi hammaan guddaa ta'e Israa'el irratti fudhachuun ishee obsa fixachuu ishee kan agarsiisudha. Lammiileen Israa'el garaagarummaa siyaasaa keessoo biyya isaanii dhiisanii waamicha mootummaan isaanii dhaga'uun fuulaa fi qalbii isaanii gara Hamaasitti naanneessanii jiru. Yaadni inni kan biraan ammoo Mosaad duraan dursee haleellaan kun akka gaggeeffamu malu odeeffannoo tokko akka qabu ifa ture. Garuu Benjaamin Netanyaahuu irraa amantaa waan hin qabneef callisuu filateera jechuunis odeeffamaatii jira. Mosaad haleellaa kana dhaabuu dadhabus maaliyyuu yoo ta'e kan Israa'el ta'uun qofti gahaa ta'e tarkaanfii Hamaas dhaabuu qaba ture jechuun David Miller qorataa olaanaa giddugala Islaamaa fi dhimma addunyaa Istaanbul himee jira. Kun hanga yoomitti akka itti fufu ifa miti. Garuu wanti tokko mirkana Falasxoonni guyyoota muraasa darban qofa keessatti humna waraanaa baay'ee cimaa fi meeshaa waraanaa gaarii qabaachuu isaanii addunyaaf agarsiisanii jiru. TRT World, BBC Al Jazeera fi Washington Post wabeeffannee jirra.